Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya kan koo sanaa dhaqqabachaa kun chaanala keessan Soofuma Raappiidha. Anis Mu'eedha. Akkuma baratame har'as viidiyoo ajaa'ibaatiin wal argine jirra. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu namoonni baay'een akkuma beekamu bilbila namaa bilbila ofii irratti seef godhata. Kana jechuun bilbila hiriyaa isaa, kan maatii isaa, kan jaalallee isaa, kan abbaa manaa isaa, kan haadha warraa isaa jechuudha. Bilbila nama baay'ee kan hiriyoota keessanii bilbila keessan irratti seef godhachuu ni dandeessu. Akkuma iskiriin irratti argartan bifa kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan bilbila adda addaa seef ni godhatan jechuudha bilbila keessan irratti jechuudha. Bifa adda addaatiin seef ni godhatu bilbila adda addaa kan waa'ila keessanii jechuudha. Namni tokko garuu bilbila keessan isinirraa fuudhee akka tasaa bilbila nama tokko baasee itti fayyadamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf bilbila nama tokko kan barbaadu yoo ta'e itti fayyadamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisu fakkeenyaaf nama tokko irraa namni tokko bilbila fuudhee bilbila nama tokko yoo kan barbaadu ta'e asirra dhufee kontaaktii qofa keessa seenuu isa gaafata. Kontaaktii qofa keessa seena jechuudha. Kontaaktii keessa erga seenee booda bilbila kanneen keessa bilbila nama barbaadu bilbila keessan irraa argachuu ni danda'a jechuudha. Bifa salphaa ta'een dhoksuun hin danda'amu. Kana jechuun paaswordii bilbila keessanii yoo beeke jechuudha. Haala kanaan bilbila keessan keessa seenee salphamatti lakkoofsa bilbilaa isin nama isin waliin bilbiltan nama isiniif bilbilu isin bilbila keessan irratti seef godhatan lakkoofsa bilbila namoota sanneeni nama akkamiitiif akka bilbiltan beekuu ni danda'a jechuudha. Guyyaa har'aa garuu kan isinitti agarsiisuu barbaade lakkoofsa bilbilaa isin bilbila keessan irraa qabdan akkamitti dhoksuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Namni kamiyyuu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan irratti kontaaktii bilbila keessanii irra seenee bilbila nama sanii arguu hin danda'u jechuudha. Bifa amma isinitti agarsiisu kanaan dhoksuu ni dandeessan lakkoofsa bilbilaa bilbila keessan irraa dhoksuu ni dandeessu jechuudha. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftan subscribe gochuudhaan akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii ol irra godhaadha. Viidiyoo haaraa yeroo galaksuu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa like share gochuu hin dagatinaadha. Yaada yoo qabaattan komentii jalatti nuuf barreessaadha. Akkanumallee gaafis yoo qabaattan komentii viidiyoo kana jala naaf kaa'aadha. Wanti isiniif hin galle viidiyoon akka isiniif hojjetamu barbaadan yoo jiraatan immoo akkanumallee komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa aappii tokko isin barbaachisa. Hide phone number isin jedha. Lakkoofsa dhoksuudhaaf lakkoofsa bilbila dhoksuudhaaf kan isin gargaarudha. Aappii kana eessa argachuu akka dandeessan dhumarratti isinitti agarsiisa. Aappii kana keessa ni seentu. Ergasii hide phone number jedha. Bifa kanaan isin dhufa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo aappichi kana fakkaataa keessa yeroo seentan. Ergasii akkuma asirratti argartan yes ka jedhu jira. Yes ka jedhu kana kilik gootanii egaa bifa kanaan keessa yeroo seentan dhaggeeffattoota kan koo wantoota lamatu isin dhufa. Pin lock setting ka jedhuu fi akkanumallee manage contacts ka jedhu jira. Manage contacts ka jedhu kana keessa yeroo seentan egaa akkuma asirratti argartan listii adda addaa keessa galchuudhaan lakkoofsa bilbilaa keessa itti fayyadamtanii garuu piiniidhaan yookaan lock gootan ta'e garuu namni kamiyyuu bilbila isin dhoksitanis arguu hin danda'u aappii kana keessaas jechuudha. Bilbila keessan irraas bifa lamaaniitu fayyadamuu dandeessanii. Fakkeenyaaf pin lock settings ka jedhu kana kilik gochuudhaan ergasii dhaggeeffattoota kan koo aappichaaf permission ni kennitaniif jechuudha. Aappicha ni barbaadanii akkuma asirratti argartan hide phone number ka jedhu kana isa kana permission ni kennitaniif on gootan jechuudha. Ergasii uf duubatti deebitanii egaa asirra erga dhuftanii booda dhaggeeffattoota kan koo wanta kana dhoksuudhaaf barbaadan waan ta'eef namni akka hin argine barbaadan waan ta'eef jalqaba wanti gootan asirra dhuftanii service off ka jedhu kana jira. Isa kana on gootan jechuudha. Isa kana service off ka jedhu kana on gootanii haala kanaan ibsitanii ergasii wantoota sadiitu jira jechuudha. Tokkoffaa set pin for contacts jira. Pini lakkoofsa bilbila nama kontaaktii dhoksitanii irratti pini uummadhaa isin jira. Akkanumallee set pin for apps ka jedhu kana jira. Already isin set pin for apps aappii qofaaf akka piiniidhaan isiniif lock yookaan cufu barbaadda yoo ta'e isa kanarratti kilik gootanii asirratti garuu wanta tokko akka security keessan yookaan akka tasaa dhaggeeffattoota kan koo piinii keessa yoo dagattan asirratti set security question ka jedhu jira. Akka tasaa yoo dagattan jechuudha piinii aappii kanatti ittiin cuftan yookaan lock gootan jechuudha. Gaafii kana deebisuudhaan jechuudha set security question ka jedhu kana gaafii kana deebisuudhaan piiniin kun isin qarqara jechuudha. Gaafii kana yoo deebistan already piinii keessan isin gaafatu directly aappiin keessan isiniif bana jechuudha. Wanta kanallee yoo itti fayyadamtan bareedaadha. Asirratti gaafii what is your pet name jedhu jira. Asirratti gaafii ni deebistaniif ergasii submit jettan jechuudha. Garuu gaafii kana yeroo kamiyyuu dagachuun qabdanii deebis gaafachuun dagachuun qabdanii asirratti tuquudhaan jijjiiruu dandeessan gaafiiwwan adda addaa jiranii. Fakkeenyaaf who is your best friends hiriyyaan keessan kan baay'ee jaalatan yookaan kan best ta'eenudha kan jedhu kana filattanii fakkeenyaaf ani isa filadheera who is your best friends fakkeenyaaf asirratti abduu yoo ta'e abduu jettan jechuudha. Abduu ergasii immoo submit jettan yeroo hundayyuu jechuudha. Piinii keessa yeroo dagattan gaafii kanaa fi deebii isaa hin dagatinaadha. Ergasii submit gootan jechuudha. Ergasii ammas set pin for apps aappii kanaaf piinii ni uumtanii asirratti kilik gootan jechuudha. Ergasii asirratti piinii dijiitii 4 ni uumtan fakkeenyaaf 1140 nan uuma. Ergasii 1140 ammas irra deebi'ee nan uuma jechuudha. Kana jechuun haala kanaan piinii
jijjiiree jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo aappii kanaaf. Egaa bifa kanaan jechuudha aappii kana keessa yeroo deebitanii galtan piinii kana yoon beekin tasumayyuu as keessa seenuu hin dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akkanumallee kontaaktii keessan tokko tokkoofis asirra dhuftanii piinii bifuma amma isinitti agarsiise kanaan uumuu ni dandeessanii. Kanas uumuu dhiisuus ni dandeessanii aappii Sakuur waan gataniif rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Already amma wanta geessuu qabnu geessinee jirra duubatti deebitan. Ergasii asirra dhuftanii manage contacts kan jedhu kana kilik gootanii ergasii contact list kan jedhu jira. Egaa haala kanaan asirra dhuftanii contact list kan jedhu kana kilik gootanii ergasii immoo allow kan jedhu kana kilik gootanii beeksifni yeroo isinitti dhufe x gootanii egaa haala kanaan load gochuu irratti argama jechuudha. Lakkoofsa bilbila kan koo irratti argamu kan kontaaktiiwwan kan kooti hunda asirratti ni argama. Kanneen keessaa tokko filadhee isinitti agarsiisuuf fakkeenyaaf isa jalqabaa kanarratti ni filadha. Isarratti erga qabdanii booda Sakuur contact kan jedhu jira. Sakuur contact kan jedhu kana kilik godha. Akkuma asirratti argatan lakkoofsa bilbilaa san asirraa barreessee jira jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanas amma irra deebi'ee haa hojjedhu. Fakkeenyaaf isa kanas itti dabalu asirratti bilbila nama kanaa irratti qaqqaba. Ergasii immoo Sakuur contacts kan jedhu kana kilik godha jechuudha. Bilbila nama lamaati. Egaa bilbila lama qofatti isinitti agarsiise isin step amma isinitti agarsiise kanaan hunda isaayyuu sirreeffachuu ni dandeessanii. Already erga sirreessitanii geessanii booda dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan irratti bilbiloota argama hunda erga dhoksitanii booda akkamitti akka itti fayyadamtan aappii kana isinitti agarsiisu. Egaa namaaf bilbiluu yeroo barbaadan yeroo kamiyyuu kan argattan jechuudha. Bilbiloota sanniin argachuu ni dandeessan. Kontaaktii keessan irraa kan argattan aappii kanarra ni seentanii. Beeksifni adda addaa yoo isinitti dhufe x gootanii jechuudha. Asirra dhuftanii x gootanii ergasii immoo asirra erga dhuftanii booda asirratti manage contacts kan jedhu kana kilik gootanii ergasii Sakuur contacts kan jedhu kana irratti kilik gootanii egaa bifa kanaan asirratti argattan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti argattanii bifa kanaan itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa bifa kanaan as jala isiniif ta'a lakkoofsonni bilbilaa sunniin as jala isiniif ka'a kan barbaaddan asirratti dabaluu ni dandeessanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo aappii kana yoo itti fayyadamtan bilbila kontaaktii keessan irratti argamu hundayyuu dhoksuu ni dandeessanii. Garuu aappii kana piinii bilbila keessanii namatti kennuu qabdanii itti fayyadamuudhaan bifa kanaan kontaaktiiwwan bilbila keessan irratti argaman hundayyuu dhoksuu ni dandeessan. Aappii kana isa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Telegram irra ni seentu. Asirratti bakka sarchii baarii kanarratti liinkii amma iskiriin irratti isiniif barreesse kana ni barreessitanii Soofumar aappii jettanii barreessitanii Soofumar aappii jettanii haala kanaan wal qabsiisanii erga barreessitanii booda asirratti Soofumar miidiyaa kan jedhu jira. Isarratti kilik gootanii join gochuudhaan dhumarra isiniif kaa'ee jechuudha aappicha. Haala kanaan as tuquudhaan daawunlood gootanii ergasii install gootanii gara bilbila keessanitti buufachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessan. Egaa barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni hanga ammaatti YouTube chaanalii keenyaaf maatii hin ta'in subscribe godhuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee yaadas yoo qabaatan gaafis yoo qabaatan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa.